Obbali naada qoraaniiti. Haa intal. Intalti jaartiiteeti. Abo hanga dhuftee matarra si baatu ida. Ol ka'iga khayreem. Jadi kita kau hati, kami tu akan nanti. Itu kau kan akan evil nanti, mana nanti? Gurgutu beretu nanti, kau kakak kan apa tu? Abo, maal barbaadu dhufte? Gamanan deemamu, gamasin deema. Maal jechuu barbaaddeeti? Jechuun kiyyaa siin gallee dachumaan na zoore. Gaman deemu wallaale, gamana moo gamasin deema. Abo deem, bayyana ichisime. Galatoma akka yaada muraada kiyya naaguutaan itti rabbisi naaguut. Galatoon. Mali namni kana fuula cufatu akka buus keenyaa yoo fuula donate yoo maali nuti illee bardaleetu isaati yoo nu garsiisoo. Sirna wala beeknaan dabeetu.
واو تون تعدات أبو تاي جذبة هم اللي زاد أبا هكذا أنا في الدريفو وأنا ثاني تكون كسيفة قبل ربط خلي خلي فيديو فوق مالته أين يسيامي نياتي تنكوبري تيم خررة فما اللي بريدين دكنا جنة هاباتي سا سامد الدرب تاسونو أني سرقو دوبو نمبيني كم توبري لا تكان غري تانو كلت افهم بندري جاوا مجو چوف ما شاء الله رجا ما شاء الله ما شاء الله رجا ما شاء الله دبرتي كنا هناني خطبسن انا ما سندرا واحد دبرسي جرو دغيفدا نرا برو تفردا دبرتي ميغان تبسي نياده جرا حبيبي اكنامت هاي اكمت كمينيا تمي زيتو کو پفدي چنكورتا چري تبسي نياده تنجرا اكستا زيتو بديرفو بكا ابو هو وتو دغيا دلا كنا جالنن سين جالدا هناني متسنداني تخجبا والي تشا جلد ياخني طبسني دغاي سيموت براشي تبرسي خني dhaggeeffadha ammaan tana akkuma haala zamanaa kanaa quba qabnu haala biyyaa akkuma ammaan tana quba qabnu karaa dhalaatiin haalli biyya keessa deemu jiru hedduu nama jibbisa bineensa hedduutu jira bineensa miila lamaatu heddummaate ammaan tana keessatti bineensi miila afurii nagahee qabaachuu eegale amma kan miila lamaatu hammaate yeroo xiqqasha dura akkuma waliin beeknu ilmoo xiqqashoo yookiin ijoollee xiqqashoo lubbuu baasanii jiran akkuma quba qabdan jechuudha. Amma har'a guyyaa har'aatillee akkasumatti haaluma kanaa deemu jira. Guyyaa har'aatillee ilmoo xiqqashoodha akkasumatti lubbuu baasanii waan godhuu fedhanis godhanii lubbuullee baasanii dabarsanii jiranii. Saniifuu maaltu nurraa barbaachisa jettan if eeggachuu nurraa barbaachisa. Isin karaa dhalaatiin jechuudha. If eeggachuu danda'u nurraa barbaachisa. Ispoortii kana jabaattanii cimtanii dalaguu barbaachisa. Eegas boodaan akkasumatti warra hanga ammaas huccuu uffannaa keenya akka bifa sirriitiin hin uffanne nu godhuuf yaalii godhu jira. Warreen isaaniis injifachuudhaaf maal nurraa barbaachisa? Sammuudhaan barannee isaan isaaniis ofirraa difeensi godhuu danda'u qabna.
ማንማቲ ሶጂ ታይ ካኩ ብለይሳቴ ስንዲም ያብር ወምራዲ አበርተን ወብለይሱማ ዲር አኩ ወብለይ
Geopolitika haala qabu maaliif dubartiin taphachuuf yaadu qabu? Biyya tana keessatti abbaan godhe kan godhe fudhate jira. Galgala wal qaba. Galaafii tokko firqaa immoo maal qabu? Yeroo waan taatee kan qabu dandeessi. Gadi falmilee hangaadha gudduutti dubartii keenyaa fi hawaasa keenya taphachuu hin dandeessu.
Itinigay ka nakarakan yan. Ano ati, hasuti fi da isi iti rafti ko da mata. Maal taate qoye? Sababa keenyatti dubbiin dilla kun qaduuf. Akkanin jiin gaa'ee maal taate? Isin tuqamte jechuun baraan tuqame jechuudha bara. Isin gubbaan kun uummanni bara isin qofa osoo hin taane biyya guutuu irratti hirkanii gaggeessu jiru. Isin barachuu jechuun haqabtan akka inni na fayyadanii agartaan lubbuuti kenna baraaree jira anaas. Isinis akkasumatti lubbuu teessaniif baraartanii jirtan isin barachuu jechuudha. Saniifuu namayyuu ta'u osoo akka keessanii kana baratee jiraate namni tokkollee hin miidhamu ture. Namni tufuraa difeensi gombee danda'a ture. Uummata akkanaa garaa jabaatu, uummata hamaa akkanaa kanadha. Mee ammatas gabbaa'e waan ta'uuf namoonni mucaa dhukkuu jira waan ta'eef yeroo biraa bifa sirriitti inni Itoophiyaa sonaati. Amma namoo isii biratti dubbii godhuu qabu osoo isin dhabeessu salphaa muka nuti